kuma kudhan. Jaaluko dolara dibbatoko kasibiyya kuma kudhan galatoom jaalu. Hunda Yusuf anergashi obboleessa koo maqaa hunda yugal messenger asif anergaa obboleessi keenya asirraa kuma meeqa kan jettee jirti dubba dhugaam. Eenyudhati? Seenaa meeqa? Kuma shaniif dhibba jaha birrii Itoophiyaa. Kuma shaniif dhibba jaha. Okay. Maqaa hunda Yusuf anergashi obboleessa koo. Silence erga maqaa hunda. Warra waadaa siisene. Eegala. Akkaawuntii kun of yoo kaafadha. Kuma shaniif dhibba afur. Kuma shaniif dhibba afur. Rooziyatoo. Rooziyatti galmeeffachuu bani. Hawwii Amboo jettee qabattee birrii kuma shan birrii Itoophiyaatti. Birrii kuma shaniif dhibba jaha. Jabaadhaa ka let's go. Kan biraa. Hawwii Amboo kuma shan. Latiifaan birrii kuma shan birrii Itoophiyaa. Latiifaa kuma shan Itoophiyaa akkasittan sin beeka. Ishi. Kan biraa. Jabaadhaa Hawwii Amboo jettee barreessitaa birrii kuma shan. Hawwii Amboo jettee barreessitan. Birrii kuma shan. Birrii kuma shan. Jabaadhaa guys. Jabaadhaa. Hundi keessan iyyuu jabaadhaa. Naa jabaadhaa hirkadheetan barreessaan. Iddoo dhaamse. Sheer godhaa. Akkasuma ijoolleen jala jirtanis immoo barreeffatanii ol seenuu dandeessuun namoonni gargaarsaaf hawwisaa qabdan. Akkas. Jabaadhaa ga Oromoo ko. Mubee. Jabaadhaa. Let's go. Wayyee. Nama galuu fedhu ol galchee yaadaa fi waan gargaaru fedhu. Okay, nan galcha. Jiitu atoo. Diinuun isadha. Jiitu dubbadhu. Jiituu sirkii biraan jirtu fakkaatti. Mana madaamii gati jiran naan joone. Jiituu kuma shan. Jiituu kuma shan. Akkaawuntii fudhattee? Fudhadheetiin screenshot godheetiin jira. Akkas as jalaa fudhaa akkaawuntii keessaa isin ergamu tun ta'e. Akkaawuntii eenyuyyuu keessaa isin ergu hin fudhatinaa yoo abbaa dhimmaa ta'e malee. Kanaaf sooree welcome. Kam kottu sooree rabbuma sinaa fide. Jabaadhaa doolaara 50 doolaara 10. Roozii galmaayatis. Jabaadhaa guys. Oromoo koo jabaadhaa. Akkaawuntiin keessaan isin ergamu hin jiru. Asuma irratti gaafadhaa. Asuma irratti footoo gaafadhaa nama bira. Akkaawuntii barreeffamee jira. Screenshot godhachaa deemaa warra birrii argitan. Warri hin qabne. Akkasii. Akkaawuntii abdii keenya jala qabnu barreessaa ijoolleedhaaf. Jabaadhaa qaba. Ani riyaala Feeneet tokkummaa birrii 3,000 Itoophiyaa. Akkas. Feeneet tokkummaa 3,000 Itoophiyaa. Galatoomi. Nu barreessa akkaawuntii fudhaa. Sheer nu godhaa namatti kaa. Namatti sheer nu godhaa. Gaarii keenyatti sheer nu godhaa. Akkuma qabu namni kuma maaliif hin taane 2,000 hin taane jedhinaasin. Calluma inni nama 1,000 calluma inni walitti qabnee taa'urraa nama 100 ancarraa akkanaan qaba siluma. Namni 100 bu'aa guddaa buusuu danda'a. Jabaadhaa. Ani suudiidhaa qabee 500. Riyaala Saudii 500. Riyaala Saudii 500 jechuun meeqa beektu? Maqaan keenya inni Siifan Hamzaa. Qarshii 500 jechuun birrii 10,000. Kuma 13 galatoomi wallaahi. Koree koo waan ta'e si gadeera. Inni beeka. Ni beekta. Afandii koo. Sorry naa bilbila turte asirran jira afanni kaasuu dhiise. Jirtaa leenca koo. Afandii abbaa rakkata. Subscribe godhate qaba manasaa. Galatoomaa. Jabaadhaa ka guys.
share goda nama gari detta nun der yota keessa nun det share no goda jabada dollar kudan dollar diddamni dollar shantamni dollar dibbi buca kana waan guddaadha nu jabada ga yoki tikate ke telefona nefi baga jiraate garuu keessa ergaasii kaa'ee jennani ergaa koo tuffatte itti fakkaata rakkoo qabu lamina kiyya qaalii koo jabada guys share wali goda share wali goda share wali goda nu fida nama guutun ko ese kute jabada ka gai jabada bole sekenya gaafa calunde sa wareegamu sababi isaatiif gadi ba'ee akkasitti miila isaa dhabe birrii kuma kulan kenni sittan erga jedhe afandiin birrii kuma kulan anatu si erga boleesse ko waraqaa sumattan erga shi keessaan na gaafadhu nan dagadhaan dhageessee diina keessaan na gaafadhu waraqaa meerre jedhiiti kan kootii fi kan afandii ana sitti erga afandii ko birrii kuma kulan afandiin kenneera warreedii kenneera na bira jira kalas shi anatu kan kootii waliin galchee waraqaa si ergaa diinaa fooloo si deebiseera waan ta'eef ana gaafattana yaadachiifte jechuudha. Nagabachuun kee na urii miti jechuukooti. Diinaan jedhama afandii jechuu afandii kuma kudhan. Abbaa raggata. Afandii kiyya qaali. Hayyee. Nagaa kooti wallaahi. Kan ijoollee waadaa seenanillee kan galchinillee xiqqoon jiru like akka bustunaa kukuu urjiishaa sooloo namni tokko fillee nattillee erganiilu doolaara 550 na bira jira. Okay, doolaara 550 sooretti jennee galmeessina rakkoon qabuuti walumatti nuti barbaannu gooliin keenya miiliyoona tokko sooretti bira doolaara 550 jira. kuma 55 jechuudha kalas kuma 55 tan qabadhee rakkoon qabu sooretti bira kuma 55 jee qabadheera walumatti miiliyoona tokko barbaanna waan ta'eef inshallah nguutanna Oromoo ko sheerolii godha obboleessa keenya diinaa jettan kana kunoo fooloo godhadha diinuu challenge Allahu akbar urjii Oromiyaa abeet urjii Oromiyaa birrii kuma 13 nan gargaara itti an argeera yoo sin argines thank you urjii follow warra kaunti maxxanstanu maaloo amboo sun eessademti abdii ay waa kunoo abdii amboo foto kaafadhu shi urjii tiktokiin si waraabamaa jira jara keenya ilaa waadaa sobaa naan galina booddee ana komachuudha waadaa sobaa tokko barbaadu waan dandeessanu 100 birrii Itoophiyaa 100 jedha isaaf dabalata waadaa kijibaatiin miiliyoona guunnee borruuchaan kun akka lafatti nu jalaanonni kanaaf waadaa dhugaa qofa na biratti galaala afeera waadaa sobaa galuun na biratti hundi keessan iyyuu hundaafan dubbataara jechuudha inni cinii namee ilaalamu gariini dhufeedhuma mul'atee kee akkanan gargaara jedheen harkaa bada dubbisina qajeelchu jabaadhaa sheer godhaa sheer gochuun naabinaa kuma dhibban keenya mallee jabaadhaa guys live goolii illee akka sooree push godhaa maqaa kan kuma 20 jedha arti urjishaan kun maal jedha arti galchuu laata urjishaa kana galchuu laata live goolii illee push gochuun dagatina livein kun akka inni nama bira ga'uuf fayyada jarri tiktokii faayidaa jara irratti hundaa'u hayyee jabaadhaa taap sooree ko tokko kennaan hin gaadhiisi namni biraa tokko immoo tokko kennu jabaadhaa footoo kaafadhaa kunoo caaltuu warra tuulamaallee maxxansaa irti sirriidha akkaawuntichi caaltuu garuu maqaa sirriitti naa barreessilaa diinuu chaalenjiin jedhin maqaan isaa kan biraati sigalee kanaaf maqaa nuu sirreessi diinaa ol kebbedaa toleeraa nuu jedhinuu barreessi ishi caaltuu jabaadhaa nama wal galchi kaan jalaa buusii hoyi ayyee jalaa bubaa warri kaan jiituu kiyya dhiifama bu'ii jalaa bubaa sooreenii fi namni tokko nga aayati soore
warri kan jalaa bu'aayi nama galchina warri kan jalaa bu'aa namni yoo xiqqaate namni lama ngaa namna furin gaa asirratti sooree fi diinuu fi nam lama afaati nam lama bu'aa yookiin nam tokko bu'aa. Anis bu'een jira galchi bakka koo. Ati bu'ii bakka gaha namni shana taa'u nama sadii immoo galfataa deemna. Okay galatoomi. Ayyee bakki jira ol gala. Warri gaaffii qabdan warri komii qabdan warri waan qabdan ol galuu dandeessu jechuudha. Warri nu galchettanu ergadha. Follow deebisanii dargummaa gameera. Eertu Oromoo koo nagaa keessana. Nagaa jirraa boleettii kenna. Baga nagaa taate mubaarak. Ameen. Yana qabdee jirta garuu kabaraa tokko kasee barreesse nagarre abdii amboo ka jedhu kana 500 qabeef maqaa kooti. Kakko anti barreessa jiru kana. Abdii amboo riyaala Saudii meeqa riyaala Saudii 500? Riyaala abdii amboo jenna gaa. Wallahi seenaatti galmeen kun abdii amboo riyaala 500 kuma 13 gargaaree jechuudha maqaa isaatiin gargaarame waan ta'eef kuma 13 galmeeffadhe. Abeet warra Saudii. Galatoomi obboleetti biyya. Odisha maal jettee? Kuma 10 aggasha. Kuma riyaala kuma galchita. Kuma 20 ta'a. Riyaala kuma nu galchiti. Galatoomi. Garuu waraqata immoo anatu barbaada baraala. Gara keessa si gargaara kun qabu. Galatooma waraqata na bira dhufa. Okay. Eshi Odisha maal jedhanta? Okay sooree ku galatarraafi. Akkam nagaa isin hundinuu maqaa galatoomeen oolchiin abdii ijoollee keenya irratti sheer godhiin Kenya keessatti bolmaan Oromoo hunda ijoollee amboo qofatti hirmaataa irraa kitaalu jarana salphanneerra wallaahi garabannaa taachuu maal ijoollee wallagaaf ijoollee amboo qofa laallataa wanni kun Oromoo jabaadhaa malee akkuma afandii kana way jabaadhaa. Mucaa kana haa gargaaru waa. Inni caaluuf jecha miila dhabe jarana. Caaluudhaaf jecha miila dhabe. Haa wallaalle ciisuu wallaalle gaafa sana. Maceedhaaf jecha miila dhabe. Jabaadhaa sheer godhaa Oromootti shennaa godhaa. Dhageenyaan eenyu nu gargaara. Namni na jala jiru. Akkasi kottool galee obboleetti kiyya. Eenyu nu gargaara wallaahi dhimma kana dhageenyaa sirriitti. Kanaaf qofti ibsuu hin danda'u. Sooreen na gargaari hojii na gargaari ibsaa fi uummataa. Galatoomi afandii kokonool afandiin fakkaattota isaatti shennu godhaa jira. Hundi keessa sooree maal sheemiin akkanaan jiru. Wanni kun dhimmaa caaluu wal qabatu. Haceekoo mataa lafatti of rukunnee maalan sii ta'a jenne. Nama isaaf jecha lubbuu kenne agargaarru kaa yaajibnu kaa. Serious. Kanaaf hundi keessanuu nama beektanu hundatti sheer godhaa. Sheemiin isin hin qabin. Kun dhimma hacaaluudhaan wal qabatu. Ayyee maal jettee hojii naan galle kanaaf adoolche galchee maal jette? Fayyaadhaan nagaa isin hundinuu maqaa soorettiitti 20 kan akka biyyaatti boruun galchaaf. Maqaa sooree aduu koo weelkaam. Maqaa sooreetiin. 15 galchiteerti bara already. Asገብተሻል እኮ አይደል? Galatoomi bareedduu. Maqaa soorettiitti boruun galcha yaadannoo hacaaluu nufaa ta'u Oromoo koo isin hundinuu gargaaruu qabda mucaa kana. Maqaa soorettiitiin 15,000 jettee boo. Yaadannoo hacaaluu fi naafa ta'uu. Masii 3,000 Allah maaltu jira itti aziizaan koo azuu. Obboleessa keenya kan dhalataa naannoo lama hacee akka carraa ta'e gaafa haceen wareegamu sana miilli isaa rukutamee manatti hafee amata kana hunda maatii fi hiriyoottantu yaalchisaa ture. Amma immoo dadhabee bara yaalaa guddaa galuudhaaf birrii miliyoona 1 gatiisa barbaachiseef yaalchifannaa jenneetu aziizaas ta'ee warri bira. Masii birrii 10,000. 3,000. Ada seenaa birrii 5,000. Okay, Masii 3,000 si barreessee rakkineetu godhadhu footoo kaafadhuuti qabadhu akkaawuntii kunoo barreera. Haadha seenaa birrii 5,000 akkasitti sin beennala. Maltaana caaludha ila turtan miti hundi keessaniyyuu kunoo birrii 5,000 namaa ceedhaaf jecha miila dhabe. Yoo irraa muruu ta'es waan rabbi isaa dabarse kaa isumatu beeka. Obboleessi keenya seenaa hojjeteteera. Yoo xiqqaate sammuu isaatii deebisuu danda'a mucaan kun maaliif haceedhaaf maalan godhe yoon jedhe amma wantan godhe hin jiru homaan jedha ofii kooti sammuu kootiin. Inni garuu miila koon dhabee ofiin jedha. Kanaaf
nus seenaa kanatti ceedha maalan godhee sana keessaa baanume. Kuma tokko jaran kuma tokko Itoophiyaa maan ta'in obboleessa keenya gaafa Hacaaluu wareegamu miila isaa kenne numma maallaqa kennaa jechuudha. Yoo irraa muramu nagaa jirra beerii dhiifama sinirraan fadhe sin dagadhe. Anis nagaa kan jirtu bubee maqaa kootiif Itoophiyaa kuma 20 naa galmeessi qaba. Oh, Merisha, foto kaafatte taa akaawuntii asirratti maxxanfamaa jiru keessaan nan gaafatin ala ani hin kennu keessaan eenyufu Nan qaba. Galatoomi dhaamsa kee dhaammadhu. Dhaamsi ani qabu namoota baay'ee barbaadan ture. Laayivii seennee akka mucaa kana gargaaru keessanillee si dubbiseen ture maakillee bilbila narraan kaasne. Amma nama hedduu na dubbisaa ture an xiqqoo si rakkoo haati kiyya qabrii keessatti arrafamuudhaaf anni waan akkasiirraa of dhaabee ture jedhati himeera uummatatti ayyee dubbadha. Haa ta'u uumamaa miti wanti dubbachuu barbaadu warreen amma waadaa galan waadaa keessan galmaan ga'a namni as jalatti barreessitanii yeroo baay'ee gargaarsi asirratti guuramu maqaadha hin galmaa garuu kan galmaa isanii miti kan abbicha bira ga'u dhugaa dubbachuudhaaf taana yeroo baay'ee deeggarsa walitti qabna waadaa seentan galmaan ga'a waadaa nyaatina maa birrii Itoophiyaa birrii 100 Obboleettii koo waan asirratti himaa jirta viidiyoo waraabbataa jiran fooloo deebisaan jira warra gargaarsa nan godha dhaaru anatu keessaan hordofee akka jalli qaqqabsiisan godha abshir mana kootti namni waadaa gale bakkaan ga'a cubbura jaadha. Akkasuma modifama Mubarak dhumarraa asirratti akka mul'atu hundumti warri matagabamaan kuni akka galmaan ga'anii baruu qabnaan. Akka Okay. Ani birrii Itoophiyaa kuma 30 nan kennaa jedha firoomsaan. Koya haasaatiin dabarsinu abshira galmaan ga'u waan fooloo deebisaan jira hunda jiraatiifu tokkoffaa viidiyoo waraabamaa jira hidhee meera. Firoomsa private accounting ke follow nan debiu kana accounting screenshot godhadhu abdii amboo maxxansaa jira galatoomi kuma 30 firoomsa kuma 30 galmeedhaanis viidiyoodhaanis na bira jira jechuudha ayyee namni bira jabaadha Irraa nama biraatiif kan jalaa hin gabu. Ishi jalaa gadi bu'aa yaada kee addaan kutee gabaabsiif yaada kee dabarfadhu fooloon isaa miti Solo. Nangalcha Solo ko. Thank you Mubeko. Soloon isaa garuu maaltu kee godhe dubbidatti kaaftee asitti wallollee muqaaletti kan rabbashamni callu beedi. No. Yeah, welcome Dufera Sore Galatoma. Obboleewwan keenya ilmaan Oromoo tokkoon gala tokkoon baa waan ta'eef irra deddeebi'anii sirriitti himuun dirqama. Obboleessi keenya diinuu challenge jedhamu kuni dhalataa naannoo Ambooti ilma Oromooti filaa shakkii qabu kuni namni gaafa dhenduu waceedha quuqame Oromoodhuma malee inni kaan baga wareegame baga maal jedhe walumaan argaa turre waan darbe uummanni Oromoo yeroo sanatti yeroo hadhoo sana dabarsee jira walii kootsa rahmatullahi wa barakatuh Anwar keenya Anwar badhaanii galatoomi yeroo artistiin keenya jaallatamaaf kabajamaa onneerraa Hacaaluu Hundeessaa wareegamu sana hundi keenya iyyuu bakka jirutti girgiddaa mana rukutaa turre mataadhaan jechuudha lafatti bu'aanni kaan baay'ee gadda guddaa keessa ture Oromoon gadda guddaa keessa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kan jaallatus kan jibbus walumaan gaddaa ture jechuudha. Sana booda obboleewwan keenya warri biyya keessa jiran akka diinuun gadi ba'anii mormanii yeroo sana keessa warra rasaasaan dhahamanii miila jalaa dhaban keessaa tokko kunooti. Diinuu argannee jirra. Diinuun kun Oromoo koo gaafa sana kaasee wareegama Haceetii kaasee haga addaatti of ayyaalaa ture. Amma immoo maallaqa honna kootii waliin gaafatame yookaan irraa muramuu danda'a yookaan yaala argachuu danda'a. Birrii miliyoona tokko na gargaara waan mannaa kimina gaafate gati jedhee fi sana gargaaraa jirra. Sanyii gadaatu fide sanyii gadaa namoonni hedduun hin beektu. Kanaaf waan dandeenyuun abshira. Miliyoona dhageessanii na hina birrii kuma tokko yoo buufne hin geessifna. Isinni galee amma kanaaf akkaawuntii kunoo abdii amboo kan jedhamu maxxansaa jira akkaawuntii kanuma isaa jechuudha. Kanaaf namoonni tokko waatsaappii kee ilaali bubee jedhaa jiru. Waatsaappii dhan ilaallaa meemeegaa waadaa nu galaa jalatti waadaa galtan bakkaan nugaa viidiyoo waraabamaa jira waadaa kijibaan barbaaduudhaan. Yaa. Kuma sadii nan gargaaraa. Har'a boru osoo hin ta'in
guyyaan dheeressinaadha. Maaliif yaalamuu qaba. Kan miidhame wallaanachuu baruu qaba Oromooni isa du'eef qofa boo'uu osoo hin ta'ini. Kanuma isin jechuu barbaada anis waadaa koo galmaaniin gaa isin waadaa keessan galmaanaa. Barii 3,000 amma obboleessa koo na bira jira. Kana fandii 10,000 kan nama wayii 3,000 13,000 na bira ga'ee jira already kalas na bira ga'ee jechuun danda'a rakkoon qabu 13,000 na bira qabda. Kan koo malee jechuudha anis sin gargaara. 10,000 afandii si gargaare 3,000 nama si gargaare 13,000 ana bira jira jechuudha. Hello boss. Dubbadhaa gaasin dubbadhaa sagalee taa waan ta'e uummataa ibsa. Sakiinaa isaa. Miyuutii qabadhe. Solo dabalimi atillee solo ko. Akkuma amma mubeen isin ibsaa ture mucaan kuni guyyaa sanadha kan inni miila lachuu snaayiperiidhaan rukutame. Maatiinsaa waan yaaduu qabanii fi waan gochuu qaban hundumaa godhaniiru innis waan qabu hundumaa yaalii isaa irratti fixatee xuuxateera jechaadha. Kanaafidha kan inni amma immoo yaa uummata koo ani gaamma kana booda isiniif waaqan qabanuun jedhe nus kanaafidha jechaadha dheengadda kaasnee mari'achaa turre amma immoo mana mubeetti jalqabamuu dhageenya achas dhufne jechaadha. Kanaafi Oromoon egaa wal gargaaruudhaan beekama wal bira dhaabbachuudhaan beekama waan ta'eef akkaawuntii gajjallaa kanatti godhamaa jiru kan saati kanuma harka saati kan inni ofii saati itti fayyadamu jechaadha kan komershaal baankii waan ta'eef warri akkaawuntii kanarratti daayirektii gashuu dandeessan akkaawuntii kanarratti daayirektii qaqqabsiisa warri immoo mubeetti harkaan kennina jettanis mubeetti harkaan kennaa warri Ameerikaa keessa jirtanii gara Ameerikaa gara Kanadaa keessa immoo warra jirtanii kallattiidhaan gara sooretti ergitu jechaadha gara soorettiitti obbolee kun soorettiin ana gararraa ishee jirtuudha jechaadha gara sooretti ergitu sooreen immoo kallattiidhaan diinuu qaqqabsiiste jechaadha mubeenis kallattiidhaan diinuu qaqqabsiisaa warri akkaawuntii irratti galchuu barbaadan immoo akkaawuntiin gajjallaa kanatti barraa'aa jiru ammas irra deebiin isiniin jedha kan diinaa ol kabbadee toleeraati obboleessuma keenya sarasaasaa rukutamee jechaadha viidiyoo isaa approve gochuu namoonni barbaadan ammuma kun akkaawuntii isaa jala seenaatii kennaa amboo gajjallaa kan jiru kana kliik gootanii bantanii viidiyoon isaa achi keessa jira kan miilli isaa rukutamee jiru ilaaluu dandeessu jechaadha baay'ee waan nama gaddisiisu yeroo garaagaraatti irra deddeebi'amee sarjarii ta'ee hin fayyine kanaafi egaa adaraa obbolummaati xiiqiidhas immooti guyyattiinis guyyaa xiiqii turte innis kan inni gadi ba'ee ofiisaa kennee wareegama kana hundumaa fudhatee xiiqii oromummaati gootummaadha haariidha kanaaf nus immoo xiiqiidhaan waan goone obboleessa keenya kana yaalsifachuu qabna jechaadha beellamni isaa torban tokko duwwaatu hafe kan mana yaala torbee boriiti jechaadha bori guyyaa roobiidha yoo amma nu biraati halkan waan ta'eef akka bor jedhee waama garuu isaan biraati almost irra roobiidha waan ta'eef torbee akka boriiti jechaadha kan inni hospitaalatti deebi'u kanaaf immoo har'a yoo dandeenye qaqqabsiisuu yoo dandeenye immoo boritti deebine qaqqabsiisuu garuu har'aaf bor keessaati darbuu hin qabu jechaadha kan masii kana nu qabadhu mube yoo dhagaa'ee jirta ta'eefi addanatti birrii 2,000 qabadha yaadannoo qabadhu jechaadha mube yoo qabinaan jette isaanii qabuun hin danda'a ijoolleen kallattiin akkaawuntii isaa irratti amma galchuu dandeessan ijoolleen biyya keessa jirtan ammuma moobaayiliidhaan gara akkaawuntii isaatti dabarsaatii nagahee isaa yookaan gara sooretti yookaan gara mubeetti nuuf ergaa warri Ameerikaa keessa jirtan Kanadaa jirtan hundumti keessanii biyyi wal malee maal qabnaa mucaan kun immoo ammaan booda nu malee homaan qabu waan qabnuun otoon tuffatiin muka birrii 500 birrii 200 waan qabu bira dhaabbachuu qabna. Otoo haqeen adii sana lubbuun isaafii jiraatiin haqee biraan dhaabbanni haqee ilatti hubachuu hin dandeenye jechuudha akka ija ammoo wal gaaraa jirtu kanaatiin kan hojii immoo mucaan kun bakka haqeen olii akka ija haqeetiin ilaalla waan ta'eef rabbiin nuuf haa fayyisu waan qabnuuf immoo akka bira dhaabbannu sin gaafana jechuudha uummanni Oromoo. Amma jirutti wal biraa dhaabbannu gaafa namni du'ee boo'u porofaayilii namaa godhachuun bu'aan qabu. Hacee kun aadaa har'aa hin jiru keessi keenya hin gaddaa porofaayilii godhanna waan ta'u
Wanti nuti haqeenu deebitoo kun jiru kanaaf obboleessi akkuma obbolaan keenya deddeebi'anii himaa jiranu dhimmi obboleessa keenya kana Oromoo hunda laallata rakkoon Oromoodhuma laallata. Oromoon gaafa rakkate Oromoodhumatu isaaf hirmata malee waa bakkeedha namni isaaf hirmatu hin jiru yoo rabbiin ta'e malee. Kanaafi obboleessi keenya immoo akkuma deddeebi'eetti yaalameef gaafa Hacaaluu Hundeessaa wareegamu gadi ba'ee dhiiga hacee falmachuudhaaf gadi ba'ee miilli isaa lamman snaayipariidhaan rukutamee tokko wayyaa'ee jira tokko immoo fayyuu hin dandeenye amma gara birrii miiliyoona tokko isa barbaachise mana yaalaa galuudhaafi hoggaa meeqaadhaa haceen wareegamuuni. Kanaaf dhagaadhaa ofiisaatii fi yaalamaa ture ofii yaalchisaa ture maatii isaatiif hiriyoota isaa yaalchisaa ture. Amma immoo waan jabaatteetu kan nama baafti itti jabaatee jennaan gadi ba'ee dhuguma immoo sa'aatii kana birrii miiliyoona tokko jechuun nama tokkotti jabaadha. Hunda keenyaaf immoo kuma tokko yoo qooddanneyyuu waan tokko wanti nu miidhu hin jiru waan ta'eef hundi keessaniyyuu jabaadhaati. Waan qabdaniin koomeentii irrattis warri ol galuu barbaadan lakkoofsa torba barreeffataa. Warri immoo lakkii ol gallee dubbannettanis lakkoofsa torba barreeffataa yookiin gastii ergataa ol galaati. Waadaa nu galaa akkaawuntii obboleessi keenya Abdii Amboo nu barreessaa jira. Achi fudhannee irratti galchinee waraqata anaaf ergitu jechuudha. Hubadhaa waadaa kijibaa nuun galina. Yalla. Tokkoffaa waadaa kijibaa nuun galina. Warri asirratti waadaa seentanii yoo nuti koomentii tariin argin bira darbineef deddeebisaatii nu barreessa akka barreeffama keessan arginutti sooree masiidhaaf bilbila kee ergiif isin ergasiin jechaa jirti $100 sooreedhaaf kan hin dubbachaa jiru masiidhaafi akkaawuntii kee ergi ciifaa ergituuti $100 jechaadha. Amma sirra deebi'een dubbadhaa namoonni Kanadaa Ameerikaa keessa jirtan gara sooreetti ergaa ijoolleen biyya keessa jirtan kallattiidhaan akkaawuntii as jalatti Abdii Amboo ka'aa jiru kanarratti kan isin ergitan jechaadha. Ijoolleen naannoo mubeen jiru immoo jirtan kan harkaan mubeetti kennuu barbaadan yookaan kan moobaayiliidhaan mubeedhaaf erguu barbaadan kallattiidhaan gara mubee erguu dandeessu jechaadha. Gara kana sadanitti dhaqanii erguu dandeenyu jechaadha. Egaa wal malee firan qabnu akkuma mubeen dubbate Oromoon fira hin qabu. Kanaaf numatu wal qaba. Obboleessa keenya kana amma danda'e maatiin isaa yaale amma danda'e mucaanis of yaale hin dandeenye. Kanaaf jabaatee gadi nutti ba'e fuulli namaa hin ulfaata beekna. Hundi keenya iyyuu jechaadha. Bishaan burcuqqoo tokko naa kenni jechuun illee akkam akka ulfaatu isuma beektanii jechaadha. Obboleessi keenya namoonni keessatti adda dhufaa jiru. Obboleettiin keenya jiituu gaarii fi qaaliin namaa maqaan sii durii hannichoo jedhama fakkaata. Keessaan waan wal quba qabnuu fi maqaa obboleessa keenya Abdii Ambootiin 13,000 nan kenna jettee turte. 13,000 nan kenna jettee turte. Ofiisiitii 13,000 nan kenna jettee turte. Akkasitti 26,000 ture. Ammas 13,000 idaatee jirti. Dhibbaan dhibbatti akkasiin galchitu immoo naman quba qabudha. Akkasitti 39,000 kophaa si galchaa jirti. Maal jettu Oromoo? Kala kana eebbita. Maallaqa barrii suudii 2,000 jechuudha beektaa walii gala. 2,000 jechuun immoo 52,000 kophaa si jechuudha. Mucaan kun wallaahi rabbiin duniyaa ammaarameen dhumne siidhaaf kennu. Yeroo dhuftee akkasumatti Oromoo bira dhaabatti galatoomi jedhaanii urjiidhaanii du'aa eegadhaa fi bakka jirtanitti rabbii haajaa si abaasu. Urjii keenya rabbii urjii si haa taasisu galatoomi birrii 52,000 ta'eera jechuudha. Akkasitti galatoomi urjii koo. Ulfaadhu. Urjii koo galatoomi. Sooree koo dabadeessi fakkiin. Amiin. Galatoomi. Oh, thank you. Thank you so much. Mube birthday ko na happy birthday nan jedhaa jiru. Murteessaa kan beeknudha mube. Lakkoofsina. No, firoomsaa kan beeknudha maaliif foolooriin isaa xiqqoo natti ta'e. Kam Namni barii kanaaf ergi jedhaa jiraanna. eenyuun? Firoomsaa 09 kan jedhu. Kan keenya? Firoomsaa tokko barreessimee siifan ergaa zeedii yoo barbaadde. Firoomsaa. Ayyee kanaaf Oromoo koo galatoomi jenna urjiidhaanii jiraadhu wallaahi
galatoomii mee hundi keessan iyyuu jabaadhaati kuma tokko tokko Itoophiyaadhaan yoo birmanne mucaa kana waan feene gochuu fi dandeenya firoomsaan kunooti. Okay. Zeeler gif. Zeerin argee miti kuma meeqa waa dagalee ture miti laata. Wadaan ittiin Firoomsaan